Oi Messi ilaala. ilaali. Ara suuraa bareeda kana post goota akkam suuraan kan geessaa hundi fakkaata maal viidiyoon hojjennere Ay, ani hojjedheen beeku hojjaa koo dheeraadha beektaa? Nan qaanfadha daandii irratti. إن سالفتين باربي كايو كيتي بيتش وان كان سالفتين مال سالفت وان بدان غوتوبا واني ارا يتي غوتون جرو سربنا مراني سربا لا إله إلا الله مدين كي هو يدو كلا لك Egaa moodeliidha kan garaan guddachuun qabu. لا إله إلا الله تدوم نو ديري نو كفوسون تي موديل ما دوغاتي لا إله إلا الله مجانا ما تبودي هوج وجانا ما جابدي Aramaakin. سلامانياتا Arammaa ispoortiin Naaraan ammaa uffanni na qaqqabaara nagartuu ilaali ko ilaali amma uffanni natti hin gaggalu. نا دوغاتو بچ bareeda amma namni 20 Poolon kan 2022 seenu jira 2022 kun wanti dhaan siif godhame footoo qofaan si godhame si garee osoo garuu more video uffata akka uffatu sanitti styling deemaa wallisaa manaan osoo hojjette more follow guddaa si godhan si galee follow si deebisee qoyme Ishi bakka anan hojjedhaan beektaa duraa beektaa barumsa si waa biraan hojjedha. Olaan follow si deebisee Kanumatti miis Oromiyaa kiyaan hojjedha beektaa? maal jettee Viizit Oromiyaa kiyaan hojjedha beektaa? Sanaaf jecha beektaa badaa hojiin argadhu biyyootuma adda addaa gara biyya kee faallee deemneetu piroomooshinii goona beektaa? eessa Baalee kana Arsii kana ni deemna achi piroomooshinii beektaa warra Viizit Oromiyaa faan. akkasiin jette ati viidiyoo hojjechuu maaliif sodaata so hin sodaatin suuruma qofa posting wani viidiyoo hojjedhu viidiyootu fooloo namaa fida viidiyoo dheerina keetti sodaatte waraabuu borii qabina hojjedha. نو غوتو سايو سوداتي هابي مودي اول اكشن Kaani baay'ee dheeradha beektaani. rakkoon hin jiru maali rakkoon namni kursii gubbaa dhaabbatee si haa waraabu Rakkoon qabu. anama kursii gubbaa dhaabbatee si waraabu osoo jiraatte na bira akka ajaa'iba si waraabu wallaahi ati kaameraamaanii qabdaa makiyaati Afaan beektaa mata rifeensa koo ofirraa mureen ture beektaa? Rifeensa ayyar mangadii dorgomeen hostessi jechuudha. Hostessi dorgomeen ayyar mangadii waan hunda gaafanii meedikaal galuuf qabu. Dhullaan natti bahe beektaa iddoo kana kuwaas na dhukkubee. Godaanni sirra as. Kanatti rifeensa ofirraa naade beektaa? Ullaan hin banne ammallee Itoophiyaan ni jira. dhulaan milikata gabbinaati bara sanii furdate mucaan erga dhulaan Rabbi lakkuma footoo kiyaansi erguun danda'a madaan sareef naafay. Maala beekaan jira haga dhulaan sitti bahee sirraa fayyee booda gabbachaa jirtaami. Wallah akkasina dhugaa rabbi lakkunoo ilaalas. Sana booda jijjiiraman qabda. Still modeelingii hojjetta waan ta'eef modeelingii kanarratti osoo beekamtee harkatte immoo more beeksitoota adda addaa hojjechuu dandeessa. Still amma namni modeela osoo hin ta'inu gaggabaabduun akka keenyaatu modeela taatee beeksisa waa hedduu hojjechaa jirti Finfinnee keessatti. Unkaan akka kanaa modeelii taateeti miti. Kana jechuun kiyya maal jechuu fedheeti
video bareeda post godhi style dan zafara manam post godhi beekamti akkasinni harkatta san booda dammo beeysa hin goota jechuudha. Ani immoo waan biraa maal si qarqaara? Ani bakka wanti itti na gargaartu jiraate bakka akkuma fooloon naa dhufu malee waan barbaadu. Karaan amma sitti himeen fooloon siinii dhufa. Viidiyoolee hojjedhu. Viidiyoo hojjettee hin beektu? Hojjedhee hin beeku. Hojjedhu ree viidiyoo hojjedhu. Viidiyoo bareedaa ni jiraami? Kanuma ijoolleen hojjettu viidiyoo bareedaa isaa hojjedhuti post godhi namni hedduun fooloo siinii tolcha. Follow kuma 20 tokko akkamitti argatte? 22 qabase. Akkamitti argatte kana? Naani suurumani postii goggodha malee hin hojjedhu. Instagramii namni na beekaa mastaawwaqaa teelee birrii Safaarikoomii faan beeksisa beektaan TVdhaan. Qoomee si ilaala. Ilaali. Ara suuraa bareeda kana post goota akkam suuraan kan geessaa di fakkaata maal viidiyoon hojjennere Ani hojjedheen beeku hojjaa koo dheeraadha beektaa nan qaanfadha daandii irratti. Hin saalfatin. Baarabii kaayoo keetiif jecha waan tokko hin saalfatin. Maal saalfatte waan badaan gootu ba wanni aadaa itti gootu hin jiru sirba namni maraanii sirbaa. laa ilaaha illallah mudhiin kee hedduu qal'aadha garuu. Eeksoo moodeeliidha garaan guddachuun qabu. laa ilaaha illallah dhuguma yoo dheerina qofa osoo hin ta'in moodeeluma dhugaatati. laa ilaaha illallah mucaa namaa cabuu deema. Hojja. Mucaan namaa cabuu deema. Aaramaa. Sila waan nyaata. Nyaata nyaata. Naaraan mammaa uffanni na qaqqabaara nagartuu ilaali ikkoo ilaali amma uffanni natti hin gaggalu. Na dhugaa dubbachi bareeda. Amma namni 20 fooloon kee 22 seenuu jira. 22 kun wanti dhaan siif godhame footoo qofaan si godhame seera osoo garuu moor viidiyoo uffata akka uffatu sanitti istaayiliin deemaa wallisaa manaan osoo hojjette moor fooloo guddaa si godhan si galee fooloo si deebisee qoyme. Ishi bakka nan hojjedhaan beektaa duraa beektaa barumsa si waa biraan hojjedha. Fooloo si deebisee jira. Miis Oromiyaa kee hojjedha beektaa. Maal jettee? Viizit Oromiyaa kee hojjedha beektaa. Sanaaf jecha beektaa badaa hojiin argadhu biyyootuma adda addaa gara biyya kee faallee deemneetu piroomooshinii goona beektaa. Eessa? Baalee kana Arsii kana ni deemna achi piroomooshinii beektaa warra viizit Oromiyaa faan. Akkan siin jette ati viidiyoo hojjechuu maaliif sodaatta hin sodaatin suuruma qofa poostiin wani viidiyoo hojjedhu viidiyootu fooloo namaa fida. Viidiyoo dheerina keetti sodaatte waraabuu. Borii qabee nan hojjedha. No guutuu isaa yoo sodaatte haafi mudhii oolla akshinii agarsiisa. Kaan baay'ee dheeradha beektaani. Rakkoon hin jiru maali rakkoon namni kursii gubbaa dhaabbatee si haa waraabu. Anama kursii gubbaa dhaabbatee si waraabu osoo jiraatte na bira akka ajaa'iba si waraabu wallaahi.
Ati kaameraamaanii qabdaa makiyaati. Mata rifeensa koo ofirraa mureen ture beektaa? Rifeensa ayyar mangadii dorgomeen hostessi jechuudha. Hostessi dorgomeen ayyar mangadii waan hunda gaafanii meedikaal galuuf ka'u. Dhullaan natti bahe beektaa iddoo kana kuwaas na dhukkubee. Godaanni siraan as. Sanatti rifeensa ofirraa naadee beektaa? Dhullaan hin banne ammallee Itoophiyaan ni jira. Dhullaan milikata gabbinaati bara. Sani furdate mucaan erga dhullaan. Rabbina kunuunaa footoo kiyaansi erguu hin danda'a. Madaan saree naa fa'i. Maala beekaan jira Haga dhullaan sitti bahee sirraa fayyee booda gabbachaa jirtaami. Wallah akkasii dhugaa rabbi laafunoo ilaalatu. Sana booda jijjiiraman qabda. Qoosaa miti dhugaa rabbi akkas jedhama. Dhullaa yoo si bahe. Amma naa wayyaa beektaa dura baay'ee qubee ture. Nama furdisaa. Eega dhullaa yoo si bahe sana boodan gabbatta akkas jedhama. Netti bahu. Neetworkiidha. Baatee hojii galeeraa dheeraa. Hostesii waan meedikaali koo naaf natti bahu. Mataa kollee furanaadee bakka nanniisi. Neetworkii si qabnaan viidiyoo sirraa jiru barmoolii keenya. Geeffadhu bakka amma viidiyoo hojjedhuti akkasitti. Neetworkiin koo baay'ee rakkisa. Akkas godhaa viidiyoo hojjedhu. Viidiyoo hojjedhu riipoosti si haa ta'utu san booda vaariyaalii si bahaa foloo si bahaa. Ani leesuma barbaadeen maakii rabbeedhiitti maaloo na jajjabeessi bakka baariyaa.